Maqaba kanilma kana frogul kullu waga tokkotti amanna amen kabajamtotaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii dhangaa lubbuu miidiyaa bakkaaf lafa jirtanitti nageenya waaqayyo isin baay'ee akkam jirtu galanni fulfinna waaqayyo lafa ta'u ani nagaa qophii keenya guyyaa har'aatiin addunyaa kanarratti wantoota nama gaddisiisan keessumattuu gama amantaa wal qabatee charchii garaagaraa keessatti wantoota maajiran kan ilaallu fi akkamittiin irraa of eeggachuu akka qabnu irratti qopheeffadheen qaba hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka hordoftan subscribe like share gochuudhaan akka hordoftan isiniin jecha qophii keenyaatti osoo hin darbin dursaa gaafii tokkoon isin gaafadha hundumti keessan irratti hirmaattanii koobinti jalatti deebistu jechuudha addunyaan osoo sin tuffatin ati dursiitii addunyaa tuffadhu kan jedhe eenyudha qulqulloota keessa koomenti jalatti barreessaa eenyu akka argatu ilaalla jechuudha viidiyoowwan jalqabaa irratti kan laallu faarfannaawwan charchii keessatti faarfatamaa jiran macaafa qulqulluu kan eegemu kan hin eegne kan jedhu irratti xiyyeeffannee ilaalla. yaada kennu keenyaan dursame ammas itti daballee viidiyoo tokko lumanaa ilaalla. keessan argitaniitu daawwattaniitu viidiyoo sadaffaan itti isinii dabala walumaan laalla. viidiyoowwan kana akka laaltaniif sababan sinaffeeriif hin qabu. Yeroo ammaa kana sirba addunyaa fi faarfannaa Prootestaantii addaan baasuun baay'ee ulfaataa waan ta'eef wanta bitaan itti galee yeedaloosaa walaloosaa wal qabatee adeemsa sochii taasifamu wal qabatee wantoonni raawwatamaa jiru sirbaa fi faarfannaa charchii keessatti raawwatamu garaagarummaan isaa adda adda baasuu waan ulfaatuuf isinis egaa kutaa macaafa qulqulluun wal qabsiistanii akka laaltaniif seera macaafa qulqulluu eegaa kan jedhu sochiin raawwatamaa jiru sochii sirbaati. Aakshiniin gaggeeffamaa jiru aakshinii sirbaati. Sirbituun immoo mootummaa koo hin dhaaltu jedha. Sirbituun mootummaa koo hin dhaaltu yoo jedhe immoo jarreen kunis mootummaa waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye hundumti keessan akka hubattan. Maaliif yoo jettani yaada kana kan hin kaasiif sababa hin qaba. Eenyudhaaf yoo jettan warreen fannoo isaanii kutanii mana kiristaanaa keessaatii guyyaa 48tti mucummaa argatan sana dhiisanii gara sanitti deemaa jiraniifidha ergaan kun. As keessaa baatanii carraan isin mudatu isa kanadha. Baandii sirbaa keessa galtu sirbituun mootummaa waaqayyoo hin dhaaltu kanaafiyyuu osoo gara sanatti hin deemin dursa achinaa yoo jettan murteeffattanii akka deemtan lakki immoo yoo jettan gaabbitanii akka deebitan ergaa isinii dabarsuufan. Eeyo baakkachu ባርትራ ሳውንድ እያየሁት ነው። ይኸው እዚህ ምን ይለኛል ሳየው ነቢይ እኔ እኮ ኤልያስ ነኝ ይለኛል። ራኩቲላ ጄላ ergaan kun egaa haadholii garaatti baataniifidha. Maaliif yoo jettan yeroo ammaa kana antara saawundii laallamuun gatiin isaa qaala'eera. Gama salphaadhaan immoo paasteroonni charchii keessatti antara saawundii laaluu jalqabaniiru. isumarrayyuu darbanii maqaas moggaasuu eegalaniiru. Kanaafuu achi dhaqaati achitti ilaalamaa isheen jechuu koo miti. Waan ajaa'ibsiisaa.
Baradhumaa kanatti wantoonni raawwatamaa jiran kallattii kamitti deemaa jirru kan jedhu irra dhaabbannee akka ilaalluuf. Antarasaawwandiidhaan ilaalaan jira. Maqaan isaa Eeliyaas jedhamaa jedhe. Maqaan isaa Eeliyaas jedhamaa jedhe. Kanaaf egaa paastoroon yeroo ammaa kana kallattii kamiin namoota akka gowwoomsaa jiran, kallattii kamiin namoota akka karaarraa kaachisaa jiran hundi keessan sirra dhaabbattanii hubachuun tilmaamu isin rakkisu jedhee yaada. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo kan laallu kanaan booda waaqeffannaan biyya lafaa afuutti jira jechaa jira paastorii. Samiirra warri jiran ergamoonni fi Yesuus Kiristoos gara dacheetti bu'anii asitti waaqeffatu jechaa jira. Mee walumaan aለ እኔ ምንድነው የሚፈልገው ጌታ ተናገረኝ ከዚህ በኋላ መልአክ በቪዲዮ መቅረጽ ሳይሆን ልክ ጉባኤ ውስጥ ያገለገልኩኝ ጌታ መልአክ መጣ ካልኩኝ ማብራት ይጠፋል ካሜራ ይጠፋል በጨለማ ውስጥ መድረክ ላይ ስፒከር ይከፈታል የሚከፈተው ማብራት ጠፍቶ ማለት ነው በቃ ማብራት ጠፍቶ መድረክ ላይ ሲሰዩ ሁሉ ማብራት ይጠፋል መልአክ በእግር ጉባኤ ላይ ይወርዳሉ በእግር ያገለግሉ ማለት ነው በቃ ጥሩ ወርሺፕ ጥሩ አምልኮ በቪዲዮ ተቀረጸ መላእክቶች ማለት ኤልጄ ቸርች ላይ በመቸርች ላይ በኤልጄ ቸርች ላይ በአሁን በመንፈስ ዓለም ላይ የሚቀርጸው መልአክ በቅርብ ጊዜ በመድረክ ላይ ወልገይ ከሰት ወልተጅረት የሮነን ተጃጅሉ ከናም ቦዳ ኤርጋማን ጎፍታ ዱፈ ይወንጀሌ ኢብሳኒን በዳ ካሜራን ሂም በዳ ከናም ቦዳ ቪዲዮ ዳኖሶን ታኔ ከለቲ ዳኖቶ ኢጃኔ ላሉ ኤርጋሞኒ ዱፈኒ ደቼረቲ ማልጎዱ waaqeffannaan jalqabu jedhe ijaan ijatti faanifatti kallallu yeroo dhiyootti jechaati yaada kana naqabadda ቪዲዮ የሚገባ ማለት ነው ቸርች ውስጥ የሚቀርጸው ካሜራ የተቀረጸ ጉባኤ ከኛ ጋር አንድ ጋር ሆኖ መድረክ ላይ መላእክቶቹ ክራስት መድረክ ላይ ወርዶ ከመላእክቶቹ ጋር ፕሮግራም ሲያደርጉ በቅርብ ቀን መላእክቶቹና ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ላይ መጥተው መድረክ ላይ ወርቆ ቅዱስ ወርሺፕ ሲያደርጉ በሰማይ የሚደረገው ነው ያምነው ምድር ላይ ያመጣዋል በስፒሪቹዋል ትክክለኛ የእግዚአብሔር እጅ ስራ እንደሆነ ሰው በምድር ላይ እንዳይ ጉባኤው ሙሉ ወደ መንፈስ ዓለም እንገቡ በቅርብ ሙሉ ጉባኤ ህልውና ወደ ህልውና ማለት ወደ ህልውና ሲገቡ ሰማይ ያለው ወደ ምድር ይመጣል ማለት ጉባኤን ጅረን ሁንዲሳኒ ገር አዴምሳ ዱኛት ጋፋ ገለን ከናም ቦደ wanti samiirratti taasifamaa jiru waaqeffannaan samiirratti taasifamaa jiru hundi gara lafaatti dhufa gara lafaatti yeroo dhiyootti nam fidaa jechaa jira kanaaf egaa gara fuulduraatti waaqeffannaan samiirratti galanni samiirratti aariyaan irratti waaqayyoodhaaf raawwatamu waaqayyoodhaaf ta'u kanaan booda gara lafaatti dhufuudhaaf deemaa jira waan ta'eef egaati yoom akka ta'u egaa hin eegna jecha kana qabadhaa jecha paastariin raaji yookiin dubbate kana dhugaadhamu dhugaa miti kan jedhu egaa yeroo dhiyootti jedhameera waan ta'eef yeroo dhiyootti raawwatu kan jedhu walumaatiin kan eegnu ta'a. Viidiyoowwan itti aanu keessatti immoo kan waliin laallu akkaataa charchii keessatti afurri hamaan ittiin ba'udha kan waliin laallu viidiyoowwan baay'ee jira tokko tokkoon isin agarsiisa tokko jennee jalqaba. Tilmaama keessa galchaa viidiyoo lammaffaa itti fufnee ilaallu. Viidiyoon lammaffaan kana fakkaata. Xumura irratti yaada keenyaan guduuf. Viidiyoon lammaffaan immoo kanumaan kan wal fakkaatu ni jira. Haalli yeroo kun afurri hamaan ittiin ba'u fooyya'ee jiran itti fakkaata. Mee viidiyoo arfaffaa ilaalu kanarraa addamu wal fakkaatan. In my presence. Stop. Bara dhumaarraa akka geenye wanta nu shakkisiisu hin jiru. Raawwiiwwan bara dhumaa raawwatamaa jiraachuu isaanii mallattoolee kana raawwachuu dandeenya. Lord, show me favor. I didn't come from a family with any advantage by default. Addunyaan garamitti deemaa jirti. Wanti jedhamu gaafii keessa nama galcha. The age of the sons of God. Jarreen kuni walitti qabamuun isaanii kaayyoon isaa maal inni jettanii yoo ilaaltan dhuguma kaayyoo waaqeffannaati fi
wangeelessa kamtummoo waaqeffannaan akkana akka gaggeeffamu eeyyama kan jedhuuf macaafa qulqulluu irratti seerri akkanaan jiru. Kun hundumti isaanii jalqaban ture. Seerri waaqeffannaa macaafa qulqulluus kana miti. Yeroo dhiyoo kanatti dhaalamanii kan dhufan. Eessaa dhaalaman gaafii jedhuuf immoo hunduma keenya wanta wal gaafachiisu miti. Kun gochaa hafuura hamaa ta'uusaa dhibbaan dhibbatti wanta mirkaneessu. Kanaafuu furmaanni isaa maaliin ree? Macaafni qulqulluun seerota kana eeyyamaa? Gaafii jedhuuf immoo seera macaafa qulqulluu keessatti Phaawulos faas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexros faanis hafuura hamaa baasaa turan. Kan akka kanaa tasumaa hin argamu. Liberania Zahila Yabragadara. Amma mandarri maraattotaa kophaatti waan hundeeffamaa jiru fakkaata. Namni yeroo itti iyyu, namni yeroo itti wacu, bara dhumaatti boo'ichi filkaan qaruun ni baay'ata, garuu boo'icha faayidaa hin qabne jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate raajiiwwan bara dhumaa raawwii isaanii jalqabaniitu jiru. Kanaaf obboleetti ati lubbuu kee oolchuudhaaf maal yaadaa jirta? Tariitii warri amantaa ortodoksii keessaa baanee gara kanatti deemna jettanii yaaddan dursitanii akka argitaniif viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Wanti isin mudatu yoo jiraate kun hundumtu akka ta'u immoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos duraan dursee nutti himeera. Raajonni sobduun gara biyya lafaatti ni bobba'u. Gogaa hoolaa uffatanii keessa isaanii yeeyyii ta'anii ni dhufu. Isaan irraa of eeggadhaa. Isaan namoota ni wallaalchisu jedhee kaa'e. Dabalataan Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 4 irraa kaasnee gaafa dubbisnu bara dhumaatti namoonni hafuurota wallaalchisoo fidanii namoota wallaalchisanii karaa irraa balleessan ni ka'u. Akka kaan immoo hafuurri qulqulluun sirriitti keessaa baasee ifaan ni dubbata jedhee kaa'e. Kana caala egaa wanti nama wallaalchisu, kana caala egaa wanti jireenya nama dhuru, kana caala egaa wanti waaqayyo irraa adda nama baasu gonkallee hin jiru. Maaliif yoo jettan seerri waaqeffannaa akkanaa macaafa qulqulluu keessa gonkan ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartii waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa turte uffannaa isaadhaan fayyisee. Dubartii waggaa 18 goobattee turtes fayyisee. Namoota du'anis kaaseera. Kan dhukkubsatanii gara isaatti hafuura hamaadhaan qabamanii dhufanis hafuura hamaarraa baaseera. Kennaa kana immoo abboota keenyaafis laateera. Abboonni keenya darbanis kan akka qulqulluu Phaawulos Phexros aangoon lubummaa warri isaanii kenname hundi hafuura hamaa gaafa baasan jechuun akkanarraa mul'atee jiru. Seenaa macaafa qulqulluutiinis waliin qabatu. Barnoota mana kiristaanarraas adda. Kanaaf seenaa macaafa qulqulluu keessa erga hin jirre waaqayyoon kana erga nun barsiisne wanti kun eessaa dhaalame gaafii jedhuu fi hunduma keessanii fi waan isinitti ulfaatu natti hin fakkaatu. Bara dhumaatti ni raawwatama jedhamee inni dubbatame raawwatamaa akka jiru wanta wal nama gaafachiisu miti. Kanaafuu egaa dhaloonni maal gochuutu nurra jiraata? Yeroodhaan malachuutu nurra jiraata. Hanga dhumaatti cimee kan dhaabbate ni fayyaa jedhe. Fayyina bara baraa argachuudhaaf osoo hin raafamiin dhaabbachuun barbaachisaadha. Eessa dhaabbachuu qabna? Bakka itti waaqayyoon argamu dhaabbachuudha malee bakka itti waaqayyoon hin argamne dhaabbachuun waaqayyoon barbaaduun hin danda'amu. Lafa looniin oollee dhoqqee hin barbaadan akkuma jedhamee mammaakamu bakka waaqayyoon hin jirre waaqayyoo barbaadna jechuun waaqayyoon argachuun hin danda'amu. Kanaafuu lafti itti waaqayyoon argamu mana waaqayyooti. Ani garuu gara mana waaqayyoo deemna gaafa naan jedhan nan gammada akkuma jedhee gammachuun kun immoo gammachuu waaqayyooti. Namni kan itti gammadu qabeenya isaatti miti. Namni kan itti gammadu qabu waaqayyotti qofa ta'uu qaba. Kanaafuu tarii
jiruu fi jireenya biyya lafaa keessatti qorumsi gaafa isinitti baay'atu fannoo kiyya kuteen gara amantaa biraatti deemaa amantaa koon jijjiirradha jettanii warri laf jalee itti yaadaa jirtanii fi murteessitanii kaata yoo jiraattan lafti isin deemtan yoo jiraate gara kana yoo filattan kanuma arguudhaaf deemtu. Kun immoo mootummaa Waaqayyoo wanta nama dhaalchisu miti. Seera macaafa qulqulluu isin deeggaru. Lakki seera macaafa qulqulluutu kana jedha. Macaafa qulqulluutu kana deeggara yoo jettan immoo ragaa nuu fidaa. Qophii keenya guyyaa irraa waa hedduu barattu. Hidhiin abdiin qaba. Qophii itti aanu keessatti immoo viidiyoowwan biroodhaan hanga walitti deebinutti dhagaan tura. Wasbaatil Egzaabeer.